في جالتم توتا تشاينا لا أيان توصل جلت أرجمتن نجان كوبا كجلت تسناك كابو بجراتني بجي جمتني يوم يبدأ نسنين جتون جالت إيجا هرس مو بتن نجري دفين جرا إيجا وان بايدا إرجون نكنا كفنا كنا كايرو باينا الجسيسا جروا وجتهم ملي ونوجتهم هندو كنما كميتو هالي بوفة إساء جرا akka argaa jirtan kana wayyaa baay'ee bareedu ka'eenis nitti sargisiisa haala xilata isaa baay'ee bareeda haadha hojjisiiste ijoollee viidiyoo kana laayik sheer gochaa warri chaanala keenyaaf saarawwatatan jiraattan sabiskiraayib gochaa walii eebbisa dirri haadha gaafa qabbanaa'u dirri abbaa gaafa qabbanaa wal eebbisuun baay'ee gaariidha siyaa eebbisuu nama waaqayyo jaalate dirqama ishiin gaafa isin hawwii kana eebba kana kennitanii isinillee akka waan hawwitanii rabbiin keessanillee akka amantaa keessaniitiin isiniif kenna jechuudha dhugaan isiniin jedha namni waanuma keessa ofii jiruudha kan maatiidha godhu maatii jechuun suma jechuudha kana beekadha isiniin jedha hedduu bareeda egaa naxalaa lamaadha kan maanguddooti naxalaan isaallee gurguddaadha dhugaa kan amma gaafa walitti hodhamu naxalaa baay'ee guddaa naxalaan nu biratti xiqqoo taatee baatuyyuu hin jirtu ganaan kan waan biraa isinitti argisiisutu jira waan ta'eef erguun naqina obsaan nu dhaggeeffadha gaafa walitti hodhame naxalaa guddaa haadhaaf ta'u akka feenitti kan uffatan kan ta'udha jechuudha egaa kana tokkichi isaatu haga inni ga'u laala haga inni bal'atu tokkichi isaayyuu isiniin jedha haalli hojii isaa kana warri jaalattan warri maatii keessan ayyaana fuulduratti dhufuuf ayyaana kamiifis akkasuma immoo jaalalaafis ta'uu danda'a bituu fi dandeessan isiniin jechuun jaaladha haala kanaan bareedaa bakka barbaadanitti geessuu dandeenya isiniin jedha egaa kana karaa naxalaatiin hoggaan isinitti argisiisee egaa kammoo ol ka'een xilata isaa akkamitti tanaan dura haala kanaan illee ta'uu namni kamuu diizaayinii mataa isaatiin ni jechuudha tanaan dura hojjedheen karaa lixa oromiyaatti ergeen ture kuni isuma ta'ee haalluun isuma ta'ee hojiin diizaayinii isaa garagaraa isiniin jedha baay'ee ka irra deddeebi'ee isinitti argisiisuudhaaf osoo hin taane haalli hojii keenyaa akka argattan duuban itti jedhee gizee hunda isinitti argisiisaa nama mattaree namaa hojjisiisen tokko asumaan odoon dubbadhu obboleettiin tiyya kan wayyaa hojjedhee wayyaa baay'ee maatii ishii guutuudhaaf obboleessa abbaa manaa ishiidhaaf hojjettee waaqayyo ishee eebbisu viidiyoo galtee biyya viidiyoo na ergite uffanni sun uffata kamiin hojjisiifamee uffata haala kanaatiin hojjisiise jechuudha xilata haala kanaan kanan hojjisiise uffattee viidiyoo waraabdee na ergite warroonni akkasii akkasumas ijoolleen dhuftanii na eebbistanis jirtu galatooma waan gaarii yoo nama ta'e yoo nama eebbisanii manuma ofiitu eebbifama gaafa gumguman gumgummii shaggaa miti dhugaan isin jedhe jechuun waan isin ta'e hunda irratti gumgumuun waan namaa ta'e irratti gumgumuu shaggaa miti waan badee irratti gumgumuun cubbuun qabu waan hin banne irratti gumgumuun garuu mataa isaatiin cubbuudha eebballee namaaf hin ta'u haala kanaan hojjisiise mana guutuu gaabii odoona fi hojjisiisatiifan viidiyoo jettee naa ergitee baay'ee tokkoon gammadee egaa kana amma isa osoo hin ta'in kan obboleetti kiyyaatti deebi'a kun abbaa qaba ijoolleedha ijoollee egaa lidatiidhaafan bite isaanii amma kanan xumuraa kana xumuree raawwadheen karaa deemitti deemasiniin jechuun jaaladha egaa akka argaa jirtan wayyaan kun abbaadhaaf immoo kan hojjisiiste obboleettiin kuni abbaa ishiitiif haala kanaan hojjisiiste egaa wayyaan ni jira surreen hin jira isinittan argisiisaa kan abbaa baay'ee jabaadha baay'ee wayyaa guddaadha isiniin jechuun jaaladha haala kanaan hojjisiifamee hojiin isaa akka laallamu kanaa miti akkasumas obboleessa hojjisiiste abbaa fi obboleessa wal fakkeessitee hojjisiiste isiniin jechuun jaaladha egaa kanaadha haala kanaan hojjetamee wayyaa nama uffadhe isinitti argisiisu kana jedhee wayyoota lamaan kana jedhee surree kana jedhee abbaa fi obboleessa hojjisiiste isiniin jechuun jaaladha egaa kana akkasuma gaariitu jira obboleettiin kun abbaadhaaf kan bittee wayyaa kana jetteet walirratti surree jettee baay'izawwee surreen kunni hoolaa ijoo yeroo baay'ee karaa biraatti hojjisiistan ishawwadamina suufii isa cidhaafaa hojjisiisan adiidhani malee wayyaan kun suufiidha ishii shaamaa sanii miti suufiidha jechuudha warri bakka feetanitti hojjisiistan gaafa wayyaa hojjisiista suufii adiidhan kana wajjiniin godhaa fi ana biratti akkasittiin hojjisiisaa isiniin jechuu jaaladha egaa kana obboleessa fi abbaa haadhaaf wayyaa kana
akkasuma gaabiidha. Gaabii abbaa gadaa fatiliidha jechuudha. Fatilii guddichaadha. Ka argaa jirtan isinittan argisiisa guddaadha. Tanaan durallee gaabii kana uffadheen ijoollee isinitti argisiisee ture. Egaa ho'i adaamallee jira hona ukkaamsuu baate isinittan argisiisa haga danda'ame hona ukkaamses dafaa warri viidiyoo kana laaltan narraa fuudhaa wayyaa kana isiniin jechuun jaaladha. Egaa akka argaa jirtan baay'ee guddaa kan ta'e gaabii abbaa gadaa labbas namni maatitti godhuu barbaadan koottaa bakka feetanitti isinii geessine labas isinitti goona. Egaa kan haala kanaan hidhaa jechuudha. Fatiliidha kun isa guddicha saniidha. Isiniin jedha. Egaa amma kan obboleetti kiyyaa xumureen jira. Haa ta'u malee viidiyoo bakkuma tokko isinii hojjechuu barbaade obboleettiin kiyya tokko immoo ijoollee ishii lidatii kabajuufii barbaadde jechuudha. Ilma ishii akkanatti jalaan wayyaa kan wal fakkeessuudhaaf haala kanaan diizaayiniitti godhamee asiinis diizaayiniitti godhamee intala ilma dhiiratii waggaa 17tiif lidatii kabajuuf qophiidha jechuudha. Qophiin qopheessitee haala kanaan walirratti egaa argaatanii orjinaala kan ta'e bareeda kan ta'e haala kanaan walirratti surree kana wajjiniin hojjisiifameef lidatiidha jechuudha. Egaa fuulduratti lidatis wajjumaan dhaqnaa. Anatu dhaqee kabajaa walumaan laallaa warroonni lidatis nu kabaji ijoollee keenya jettanis egaa bilbila keenan teechisaa hin dandeessu bakka jirtantti deemneen kabajnaa fi haala kanaan baay'ee bareeda abbaa gadaatiin kana godhee akkasuma obboleettinis biraa hin hafin jettee waan ishiin dhumne ganaadha. Haa ta'u garuu viidiyoo irratti hojjechuu waan an barbaadeefidha jechuudha. Intala ishii durbaatii immoo kana obboleessaaf obboleettidha. Akkanatti baay'ee bareeddii haala abbaa gadaa haala kanaan hojjisiifameefit egaa ka argaa jirtan isiniin jedha. Isa qofa osoo hin taane egaa naxalaanis kunuuti ishee durbaatii fi isiniin jechuun jaaladha. Kunuuti naxalichis kanaadha. Egaa wajjiniin kan bahee haala kanaan feetu mudhiidha hidhatti feetuun uffatti ijoolleedha waan ta'eef mudhii hoo hidhatte baay'ee bareeda. Haala kanaan wajjiniin bahee fi obboleessa wajjiniin jechuudha. Egaa hin xumuramne wanti isaanii ganaadha. Lidatiinis fuuldura waan ta'eef waan jalaa baasu waan hin qabuufi egaa shifoonii hojjisiisee fiitaan shifoonii hoggaa hojjetan 2 godhan jechuudha. Silaanii tokkoon barbaade mudhiidhaaf waan ta'eefi ammas akkasitti sinuma hidhama garuu dooffatame illee guddaadha jechuudha. Shifoonicha isinitti argisiisa. Naxalichi garuu baay'ee jabaa kan ta'e egaa wanni guddaa waan fuqqisiif hin qabu. Shifooniin jedhamu kuni dhugaan isiniin jedhaa hin hodhamee wayyaanis filatamee shifoonii kana ishuma durbaatanaaf wajjinii walirratti egaa hojjisiisee fi harka guutuu godheen hidhaa isaa wajjiniin godheen hojjisiiseef jechuudha. Achumaan lidatis kabajee fi achumaan kennoota baay'eetu jira jechuudha. Egaa kana fakkaataa asitti calleen waan hin jiru isiniin jechuun jaaladha. Egaa isinitti hin argisiifne dhiifama callee isaanii egaa kan mormaa kan addaa akkasuma kan harkaa calleenii akkasuma kan gurraa jiru isiniin jechuun jaaladha. Kan daa'imaayi kan harkaatis hin jira harkattis hidhattee mormattis guutuu faaya isaati jechuudha. Egaa kanaan deebisee dhiifama kaameeraa adullee hoo ta'e egaa asumaan wayyaawwan jala bibbite isinitti argisiisa. Egaa wayyaa faashiniiwwan dhufee yoo baay'ee qallaa waan ta'eef hidhata kan qabullee faashinii biyya kanaatiin surree kana jedheen jala isaatillee immoo qabbabuudhaaf egaa ittillee bal'ate haala kanaan hin qabaaf jedheen laastikii kan qabu wajjiniin jechuudha. Shibshaa godha laastikii osoo hin ta'in yoo itti guddatu ta'e ol butama jechuudha. Haala kana faashiniiwwan gizee kana dhiironni biyya keenyaa kaawwatanidha jechuudha. Surreeni kana isiniin jechuun jaaladha. Egaa irraan immoo caamma baay'ee biraandii ta'e egaa ni beektu ijoolleen biyya ormaa jirtanii caamawwan biraandii ta'uusaa kanaan laalama jechuudha. Kanaan laalama caammanii baay'eedha orjinaala kan ta'e isinitti mul'atu ta'e lallaafaa kan ta'e kanaan jechuudha. Caamman kan beekamu kan akkatti gaafa qabamu akka ispoonjiitti jechuudha. Caammawwan jechuun kanaadha. Ganaa hin geechisne
Asumaan akka beeksisaa ijoolleen barbaadan ijoolleen ijoollee dhaaf bituu barbaadanii akkasuma sabiraayizii haa ta'uu deebisee immoo egaa jiraa mitire akka nu barbaanne nuuf hin ta'uu ijoolleen baay'een jedhu. Kanarraa kan ka'e egaa yeroo baay'ee biyya Arabaa keessatti caammawwan kun ijoolleen isaanii baay'ee jaalatu. Egaa isinitti mul'ata jedhee tallaala ping jedhuun jarri yeroo baay'ee egaa baay'ee bareeddi ishii durbaatiif orjinaal caammawwan orjinaal suuqiiwwan eessaa suuqii Dubaay jedhamee too hin seenama jechuudha. Adaamaa keessatti hinsaawwan amma ijaarramanii achi seenan waan barbaadan wantoota biyya Arabaa jiru guutuu isaa argattu jechuudha. Inni guddaan egaa qarshii qabaachuu qofaadha malee wanni achi meeshaa baattanii dhuftan tokko homuu jiru akkasinitti mul'atti sirriitti. Egaa aduu ta'e guyyaa tokko meeshaa guutuu waliin waggaa keessatti argisiisa. Caammawwan kan mana ijoollee Arabaa yeroo hunda firatu jechuudha. Caammawwan kun baay'ee bareedu. Ndoo Elsaa fa'a jedhuun jechuudha ijoolleen hedduu bareeda. Kan akkanatti amma haala kanaa walitti qabeen qopheessaadha. Kan isa sagantichaa egaa ganaan dhumannee kan sagantichaa ganaan dhumannee gaafa tokko guutuu isaa walitti qabeen isiniif himaa. Egaa ka haala kanaanis hojjechaa jira. Warroonni barbaadanii uffata barbaadanii shifoonii barbaadanii jechuudha. Yeroo tokko shifoonii maatii guutuudhaaf hojjedheen osoon viidiyoo irratti hin hojjetin sa'aan na jalaa deemee ayyaanaaf barbaadame waan ta'eef ergee jechuudha. Baay'ee kafanni wasuun garaana nyaatee haa ta'u malee har'a daa'ima ta'anis ta'u as deebi'ee shifoonii saadha keessanii warra hojjisiisuu barbaadan baay'izawwee wayyaan nu biratti hojjetamee galata rabbii badeen jiru inuma namatti ta'a. Maaliif lakkoofsa namoota hundaatu of biraa qabu warroonni ogeessaa kun jechuudha. Asii magaalaa Finfinneetitti guyyaa tokko jidduu oolee biyyaan wayyaa uffata 10tu hojjetamee too deema jechuudha. Asii Baaleellee deema jechuudha. Uffanniiwwan aadaa qofa osoo hin ta'in shifooniiwwan isiniin jechuun jaaladha. Egaa kan warroonni jaalattan warroonni isinitti tole viidiyoo kana ijoolleedhaa keessanis laayik sheer gochuun dagatinaa. Warri chaanala keenya faaraa tanuudhaan sabiskiraabii godhuun maatii keenya ta'a. Hedduun isin jaaladha, hedduun isin kabaja. Bakka jirtantti nagaanaa ta'a. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti baay'ee. Egaa kunoo warri immoo guutuu isaa akkattis ilaaluu barbaadanii kunooti isiniin jechuun jaaladha. Wayyaan hundi isaayyuu uffata aadaawwaniin deebisee callootaan deebisee caammotaan deebisee hunduu isinitti mul'ata jedheen abdii qaba. Kanaa ol immoo itti uffiseen isinitti argisiisa ka. Isin agadhumaan afaan turraanii ji'a kan guyyaa kamii gaafuma naqeen sabiraayizii isin godhaa. Ijoollee qofaa miti isinillee sabiraayizii taatu wajjiniini erguyyuun naqina sheer godhaa wal biraan gahaa. Wanta kanarratti nuuf hojjedhattanis hoggaa jiraatan immoo na biraan gahaa isin jechuun jaaladha. Galata rabbii hordoftoonni kiyya dabale. Odoo wanta biraa baay'ee wanta namoota walitti bu'an odeeffame odoo arraba ta'e odoo tokko himatu ta'e chaayinaalli namaa kan guddata. Haa ta'u immoo suuta maaliin jedhan suutuma jenneetuma hin guddanna inni abdii qabna. Haa ta'u galis deemu olis deemu anoomaa kiyyaa miti inni guddan kan xiyyeeffadde hojii koo irrattidha waan ta'eef yoo isinitti tole laayik godhaa, yoo isinitti tole sheer godhaa, yoo jaalattan koomentii barreessaa, yaada keessanis qabaattan uffata kana laalaa itti bohaaraa isiniin jechuun jaaladha. Egaa tarii bakka baay'eetti arguu dandeessanii garuu immoo waan nama hawwatuu fi akka abbaan hojjetetti baasuuf ittuma jirra jechuudha nuti ammallee nagaa naa ta'a.